Jaalxaa Abdii Abaaboo Woboo bakka bu'uudhaan kan nu gidduutti argaman isaaniin gara waltajjiitti affeera. Waltajjiin amma kan Jaalxaati. Jaalxaa dubbachuu dandeessu. Hayyee jalqaba warri waltajjii tana qopheessitanii galatoomaan jira. Maquma kiyyaa fi maqaa jaarmaatiinis akka duraa wal hubannetti yaaduma gabaabaan dhiheessuu barbaada. Qabxiin irratti dubbadhu qabsaa'ota Oromoo irraa maaltu barbaachisa, amma qabsoo akkamiitu barbaachisa yaada ji'uun qabadhee qabsoo akkamii adeemsifneeti qabsaa'ota biraati wajjin immoo warra Oromoon ta'anii wajjis qabsoo akkamiitu barbaachisa, akkamiin sirna nama nyaatu kana ofirraa balleessinaadha waan jiru. Ka jalqabaa qabsoon ABO'n karaa hidhannoo haa falmu malee qabsoon karaa hundumaati qixxee deemuu qabdi. Karaa dippiloomaasii, karaa aadaa, karaa miidiyaa akka isinuutti jirtan kana karaa hundumaa sirrooftee itti fufuu qabdi. Keessattuu warri karaa nagaa hojjetu, karaa nagaatti hojjenna jedhan qabsoo hidhannoo duukaa akka injifannoon dhihaatu taasisuuf cimuu qaban, warri karaa nagaa hojjetus qooda guddaa qaban jechuufi. Akkasumatti maqaa qabatanii taa'uu miti jaarmaa ofii qaceelchu dura. Jaarmayni yoo ifi sirna qabaate akeeka qabu galiin gahaa hooggansi teamwork dhugaa tolfatee sagantaadhaan hojii uummataa duukaa bu'uutu irra jira. Dhugumaa warri karaa nagaa hojjetu riiskii gurguddaa keessa jiran. Diina harka akka nama jiruuti. Akkasuma wajji garuu eega seeraan hojjechuun hayyamame cimanii hojjechuutu irraa barbaachisa. Jaarmayoonni hundinuu amma wanti irratti wal falman guddaan jiraachuu qabu. Maaliif yoo jenne qabsoon hanga har'aa deemaa turte injifannoo gurguddoo argamsiifte keessaa injifannoo bara 1991 ta'ammas heera amma jiru mirkanoofte karaa polotikaa garaagarummaan guddoon hin jirtu jechuufi. Jaarmayoonni heeruma jiru saganteeffatanii akka common platform qabatanii yoo deeman guyyaan injifannoo dhihaachuu akka danda'u beekanii hojii isaanii immoo sirnaan hojjechuutu irraa eegama. ABO madditti uummata kakaasuu, jaaruu, hamichiisuu karaa aadaatis yoo ta'e akka agarruutti waggaa 30 caalaa Oromiyaan ijaaramtee jirtu. Namoonni Oromiyaa bulchuu garii waan katabametti itti kennamillee dubbisuu warra hin dandeenye afaan Oromootiin. Kun egaa karaa hedduun qabsoon akka babal'achuu qabdu. Injifannuma argamtetti dhimma bahuun illee waa tokko. Uummanni kaka'uu qaba. Qabsoo hidhannoo qofa eeguu miti. Karaa hariiroo uummatoota biraatii wajji jirtus muuxannoo dheertutu jira. Warri karaa nagaa hojjetus. ABO keessatti gaafa ABO'n karaa politikaatis karaa hidhannootis falmaa ture irratti qabsoo uummatoota biraatii wajji muuxannoo dheertutu jira. Waan diiteelii keessa deemuun barbaachifne jalqabarraa gaafa ABO'n dhalaterraa qabaniiti ka odeeffannoo wal jijjiiruurraa qabee hanga walii wajji loluutti waliin hojjetamaa ture. Isaanii hojis amma karaa polotikaa rakkoon jirti natti hin fakkaattu. Maaliif injifannoon 1991 mirkanoofte heera amma jiruun gadhaabatte ummatoonni garaagaraa if bulchee akkatti waliin jiraatan mootummaa walii wajjinis akkatti qooda fudhatanii ka lafa kaa'ee
Kunigaa mirga hiree murannaa guutuu ummatoota garagaraatiif waan akeekuuf kaayyoo tanarratti walii wajji hojjechuu salphaa ta'uu qaba. Hariiroo teenya haaromsinee yoo jaarmoota fakkaatu kan sirna dimokiraasiitti amananii wajjin hojjenne injifannoon akka dhihaatu taasisuu dandeenya. Injifannoon dhugumaa hawwiin hin dhuftu hojii cimtuu barbaaddi. Hojiin sun amma ka hojjetamuu qabdu. Hegereen amma ka hojjetamuu qabdu. Kana dura waan ta'erraa barachuu qabna. Amma jijjiirama bara 2018 ta'e jala gahuuf waan ture yaadachuu qabna. Jaarmoonni Oromoo warri maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin sossoohu waan keessa dabran yaadatanii sanirraa baruu irra jira. Wanti gaafas argame gariin naman gammachiisu. Jijjiiramaatu as deema jedhanii ni mul'ata ture jijjiiramni akka dhufu ni beeka namni hedduun. Wanti ta'e garuu jaarmootaa fi namoonni jaarmoota san hoogganan mataan dantaa tuuta ofii yookiin mataa ofii duukaa deemuutu argame. Isarraa baruu feesisa. Hegereen har'a hojjetamuu qabdi. Ammarraa daandii haqaa irratti, daandii dhugaa, daandii bilisummaa irratti waliigaluu barbaachisa. Hoogganoonni jiran warri ABO waboo murate daandii wareegamtoonni shinniggaa irra turan irratti kaayyoof cichuu, kaayyoof du'uu, waliifis du'uu, waliinis du'uudha. Ka dadhabe akka ta'u ta'a beekamaadha. Warri gara biraatis akkasuma muratanii daandii san irratti walitti suutuu barbaachisa. Qabsaa'onni hundinuu ta duraa jaarmaa ifii qajeelchuudha. Teamwork ka dhugaa gadhaabuudha. Dogoggora dabrarraa barree hegeree maal akka fakkaatu ammarraa karaa qabsiisaa deemuu barbaachisa. Walii wajji hojjechuun sagantaa walii wajji warra kaayyoo fakkaataa qabu wajji hojjechuutis ammarraa itti deemuu qabna. Kuni waan yeroo kennanii fi miti gabaabatti. So jaarmoonni matatti hojii isaanii, dirqama isaanii beekanii cimu, walii wajjin hojjechuu, wal hubachuu, jaarmootaa fi sochii kaayyoo fakkaataa qabu wajjin hojjechuu, dogoggora dabrarraa barree ammarraa common platform ka jennu kana ka Oromootis ka warra akeeka fakkaataa qaba wajjin ammarraa irratti hojjechuu barbaachisa. Hawwiin wanni argamu hin jiru. Kanaafif qopheessuu qabnaan jaa kanumaan irraa dhaamsa kiyyaadha. Jaaltaa baay'ee ulfaadhaa. Sa'aatii jiru baay'ee nu hambiftanii ulfaadhaa kabajamaa isiniin jennaa. Kanatti aansee Profeesar Mahammad Hassan dubbii nu gootanii amma waltajjiin kan keessan Profeesar Mahammad Hassan. Dr. Milkeessaa hedduu galatoome siifi Dr. Ittaanaa waan kana qopheessuu keessaniif hedduu galatooma akkuma duraan dubbatame. An gama kiyyaan hedduun gammada isin cufa as keessatti argu. Yaada adda addaa yoo qabaannillee namni wal kabajee yaada dhagahee beekaa jiran barnoota irraa arkanna wahallee irraahu tanaa jecha kabajaawwan sana gaggeessuun hedduu waan nurraa eeggamu hedduu galatoomaan ja'a. Laal an waan haaraa waaniin isinitti dubbadhuun qabu waa sadi gaggabaabseet maal lafa kaa kanallee isinii fi miti ummata keenya ka prograama kana jala deemuuf akkuma yaadatan jechuuf waan biraatii miti. Ummanni keenya dur ummata bilisa ture, wama dhugaa harka 100 wama dhugaa ummata ifiinif bulchuu ture, mootummaa isaanii qabaachuu turan, seera isaanii jala bulan, seera ifii tumataniin jala bulan jechuu barbaadeeti. Ummanni bilisa ta'e yoggayyuu kana kan godhuu danda'u. Afaan Oromoo har'aan tana tuffatamee
amatuma sadii dura akkamitti Finfinnee keessatti dubbatama jedhanii dachii buqqaasuu turan afaan mootummaa ture, afaan literacharaa ture, afaan dippiloomaasii ture, afaan daldalaati ture. Tana namni keenya mata qabachuu tana maaliif hin gajjabees afaan tokko biyya san keessatti kan balleessuuf irra xiyyeeffatan waa meeqaatu jira gizeen hin jirtu tokko afaan Oromooti. Waan kana balleessuu barbaadanis isin cufaa beeka jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya ummata cabe akka Profeesar Tashaalee Xibabuu jedhutti jaaramansi Itoophiyaa cabinsa humna Oromoo gubbarratti jaabar wooma harka 100 dhugaa. Eega gaafa san ummanni keenya cabe hanqaa irratti mootummaan dhuftu cuftinuuhu ta ummata keenya disarmi gootu ummata keenya diidu malee takka waan gaarii ta ummata keenyaa gootee jira. Injiru bar. Tana barree ummanni keenya dantaa isaa baruu qaba. Laal ummanni keenya biyya san keessatti ummata bal'aa, Afrikaa keessatti illee ummata bal'aa. Ummata miliyoona 50tti tilmaamamu tokko sanii olii ja'a. Mee eessa jira miliyoonni 50 kaa'ifi mootummaa isaan qaban? Ni jira ummata keenya malee. Tuffiin tanaa gadii ni jirti. Wahuma jiraahu maqaa OPDOtiin ka jiru bar ni diina jedhanii qopheessanii fixatanii jiranii. Oromiyaas ni diina jechuudha. Tu maal jechuu barbaadeeti? Hanqamte akka ummata keenya tuffatan dur tuffii ture daranuu warri har'aan tana bilisiginnaaf hin jiru. Warra duraan dhiiga ummata keenyaatiin jiraachuu ture. Eega mootummaa qabatan galgalaa ganama dalagaan isaanii ummata keenya fixu isin cufaa beeka. Har'a tana balleessinaa. Laal Oromiyaan kan jaaramte dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin yoggaa dheeraa 1960 irraa kaasee hanga 1991-92tti ummata keenya meeqaatu wareegame san duraas hedduu wareegame sanii har'aan tana ni balleessinaa. Maaliif balleessuu barbaadan diiganii basically har'aan tana bar Oromiyaan strictly speaking hin jirtu diigamteeti jirti. Tana bira dabranii kilastaratti ummata biyya addaan facaafnaa jedhanii kilastara eenyu ka baase yaad Birhaanuu Naggaati. Basically isin cufaa beeka je'eetiin abdii godha. Ummanni bal'aan kun dila kana tuffatamuun honest to God qaaniin akkanaan jirtu. Maaliif tuffatamne humna waan hin qabneef. Ummanni tokko yoo humna qabaachuu baate addunyaa irratti gatii takka illee hin qabdu waa takka illee godhuu hin danda'u. Dachiin Oromiyaa dachii qabeenya qabdu eenyu ka faayidaa irraa harkatu ummata keenya. Tanaa jecha tana mata qabatanii akkamitti ummata keenya karaa humnatti jijjiiruu dandeenya sanirratti yoo focus goone gaarii jechuu barbaadeeti. Ummata dila kana bal'aa kan mootummaan qabne nama qaanessa. Sanbira dabra ummanni tokko yoo if kabajuu baate afaan isaa kabajuu baate aadaa isaa kabajuu baate namummaa isaa kabajuu baate bar ifiin if balleessa. Namni if tuffatu xiqqaa guddaa si tuffata yoo ati if tuffatte. Eenyu ka aadaa teenya namummaa keenya afaan keenya akka afaan biratti dagaaguun qabu. Yoo nuti dirree baafnee lallabnee dubbachuu baanne eenyutu dubbata. Tanaa jecha tana irratti yaaduu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Gizee isinirraan fudhadhu. Laalan personally akka dhugati hedduu na yaachiftu ummanni keenya Gujii keessatti ogguudhumu, Wallaggatti ogguudhumu, Baaleetti ogguudhumu, Shawatti ogguudhumu, almost everywhere Wallootti ogguudhumu gamaa gamanatti laal 2015, 16, 17, 18 wani nu garsiise ummanni keenya walii dirmachuu akka danda'u walii dirmatanii yoo bakka takkatti badiin taate tahuu hin qabdu jedhanii ummanni lafaa ka'ee sagalee isaanii dhageessisuu danda'an. Sani mootummaan EPRDF gadhiiftee akka jarri abaaramaan kun dhufee qabatu ka goosise tokkummaa ummata keenyaati. Har'aan tana yogguu namni keenya gamaa gamana akkanatti dhumu walii dirmachuu dhabuun gaafii hedduu nama kaafte. Ummanni waliin dirmanne tokko tokkoon bada seenaa ilma namaa keessatti tanuma kan barruu bara. Yoo ollaan kee badu
lakki nan gahu jettee yoo ati cal jettee teesse boru ganama asirra gaha tanaa jecha ummanni keenya walii dirmachuu danda'u ummanni keenya bakka fedhetti yogguu tokko dhumu yogguu tokko manaa wajji gubatu ummanni kun cal je'ee yoo taa'e qaaniin tanaa gadii ta'u ummata keenya irra jirtu hin jiru. Tarraa boodaati maal jechuu barbaadeeti laal akkuma reefu duraan dubbatame Dr. Ittaanaan jedhe har'aan tana oolaan Oromiyaa keessa hanqa dandahanitti ala jiran waan dur qabaachuun turre har'aan tana gamana jiran an akka laalcha kiyyatti yaada kiyyaa beeka oolaan qabeenya ummata keenyaati wanni isaan wareegamaniif waa takka illee hin jirtu beelaan qaxxaamaa dheebu'uun madaawaa du'aa ummanni Oromoo hiree ifii murteeffachuu qabaa tajeturraa takaati gartee dhugumatti waan nama boonsaati tanaa jecha karaa dandeenyu keessaa biyya keessatti ummanni keenya oolaa maddii akka dhaabbatu waan dirree bahaa jiru tanaaf isaan akkatti ajjeesaa jiranii bar afaanii baasee Faqaaduu Tasammaa yoo ilmi waboo keessa jiraate haadhaa fi abbaan hidhamu san bira dabree ajjeefamuu qaban jedhaniiti diskas godhanii ummata irra bobbahaniimi tanaaf manaa wajji gubaniimi gartee tanaa jecha oolaa maddii dhaabbachuun akka laalcha kiyyatti kun yaada kiyya jedhan investimentii ummata keenyaa guddaa tokko gama kiyyaan dhugumatti hegeree ummata keenyaa namni yaadu ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba mootummaa isaa qabaachuu qaba abbaa qabeenyaa tahee jiraachuu qaba namni jedhee yaadu laal yoo humna